إن فلان لفرحمته قال لا فما فتني أولان بلاف كوكي يري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان أروموكو نجا كيساني أني نجا كوتي إسنيس أكن نجا أبدان رب الرابدين كبا نجيني كوكان كبا جا كان جاللا بكم سين جرتاني تسم برنا حفظة وجتة أنيس كنو دبين فينزرا بدي تين دبيا بدون كي يومو إسن ناسو يتاني في متي غرو كانوا سوكين أرجع تلنجرا كوسون سوكين نتلفين لنجرا kanaaf hundi keessanuu baga jiraattan baga eeggamtanii hedduu akkasii yaadeen jira. Kanaaf akkam jirtan meesin fayyaa keessanii nageenyi keessan maal fakkaata? Haalli jiruuf jireenyaa maal fakkaata? Hojiin mana maadaamii hoo maal fakkaata? Jireenyi biyya ormaa maal fakkaata? Akkasuma kan biyya keessa jirtanoo jireenyi Oromiyaa maal fakkaatan isin jedha. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Dr. Seenaa Miidiyaa baga jiraatan isin jira. Inni biraa mootu akkuma beekamu rakkoolee garaagaraatiitu jiranii beeytanii hundumti keessanuu akkuma dandeettanitti bakkuma dandeettanitti haala isinii mijate keessatti ummata keenya dhumaa jiru ta'ee ka hidhaa keessaa ta'ee ka alatti kan biyya keessaa ta'ee ka alaa hundumaafiyyuu sagalee ta'uun dirqama Oromummaa haa baanu dirqama lammummaa haa baanu isiniin jira. Inni biraa ajandaan guyyaan oolee bulee ebelu ajjeese ebeluun hidhee ebeluun dhahee wantoota akkanaa kanatu argama. Ebelu irraa nyaate ebelu irraa waan akkasii dalage viidiyoo ebelu baase icciitiidhaan silaa dhokachuu qabanii fi wanta nama suukaneessu hedduutu ta'amaa jira. Hunda caalaa rabbiin nagaa nuuf haa buusu balaa kana nurraa haa dhaabu. Ilmi namaa walitti jabaatee lubbuu namaa mancaasee lubbuun namaa yeroo lubbuu titiisaa yookaan lubbuu saree hanqatte keessatti jira waan ta'eef rabbiin hunduma keenyaafuu kabaja namummaa nuuf haa kennu. Laphee cabaa nuuf haa kennu jira. Wanti biraa wanti baay'ee jirullee hin jiru garuu irra caalaa uummata keenya Suudi Arabiyaa keessatti dhumaa jiranii fi mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti dhumaa jiranii fi isaan biyya keessatti dirooniidhaan rukutamaa jiran Shawaa Wallagga Walloo garaagara kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti jechuudha. Dhahamaa jiran kana kan beelan miidhaman kan hongeen miidhaman hunduma cinaa dhaabbannee sagalee ta'uu fi waan humna keenya waan dandeenyuun uummata keenya cinaa haa dhaabbannuun isiniin jira. Lammiin har'a kufee masgiida ijaaree kutaa kaase galee har'a ofii qunnaan nama dhabe malee dararaan mana hidhaa lammii keenya qaalii kafalchiise gatii osoo ijaan agartan isin maaf calliftan abbootiin amantii. Tapha geemii jettanii maaliif dhaabdu gabaa? Lammiin keenya guyyarraa mana hidhaa keessatti lubbuu qaalii dhaba. Kan akka Mubaarak kan akka Naasir aslii onnee sabaa. Lammii keenya dhumuuf yoo sagalee taatan qomoo koo maal qaba? Akkuma anaaf isinii maatii foon jijjiiraaf biyya isaarraa bahe. Janaayisni isaa feestaala maramee tallaa jaafamuun carraa isaa tahe. Lammiin keenya miidhaa irra gaheen yooman du'aa eegaa abdii jiruu dhiisee na dhaqqabaa qomoo koo siin jedha qaama isaa qullaas mintoorra ciisee. Yaa ilmaan Oromoo waan nuyi fayyadneef silaa hin maraattu. Lammii keenya dhumuuf maa sagaleen taane maa garaa jabaattu. Lammii koo abdiin muratina wanti samii bu'ee lafa hin hanqatu. Rabbiin qabdan hir'oo namni isin baqatu. Ani kan hin dubbadhu wahin buusaaf miti dirqama koon bahe. Mana hidhaa cabsee gadi sinaa baasu lammii koo rabbummaan ol ta'e. Lammii keenya Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa jira namni marti quba qabdanii bilbila argachaa hin jiran jedhamaa jira. Akkasuma namoonni hedduu tumamanii sababa tumaatirraan kan ka'e kan lubbuun isaanii darbaa jiru guyyarraa gara guyyaatti dhagahamaa jiranii dhageettan miidiyaarra deemaa jira. Akka carraa ta'e kan bahe jechuudha. Bilbilli illee irraa guuramee jira. Carraa sagalee isaanii dhageessifachuuyyuu argachaa hin jirani. Kanaaf hundi keenya tokko taanee ol kaanee uummata keenya cinaa haa dhaabbannuun isiniin jedha Oromoo kiyya. Maaliif nutis isaanis akkuma nuyi dalagachuudhaaf biyyarraa bahanii akkuma nuyi gammachuudhaan jiraachuuf maatii ofii jijjiiruuf biyya isaaniirraa bahanii garuu carraan isaanii qaama isaanii qullaa simintoorra ciisuu fi feestaala uffatanii simintoorra ciisuu ta'e jechuudha. Janaayisni isaaniillee kabaja dhabee jiraan isaanii kabaja dhabee janaayisnis kabaja dhabee feestaala maramee tallaa jaakahamu ta'e jechuudha. Carraan isaanii isaan darbaniif rabbiin rahmat isaanii haa godhu firaa fi haaliiwwan isaanii hundumaafuu obsaaf jajjabina haa kennu isaan jiran kana haa dhaqqabnu sagalee haa taanu fi rabbiin kan hafe kana gahe jedhee mana hidhaa san cabsee gadi nuu haa baasu inshaallah. Hundi keessanuu hin dagatinaa uummata keenya quba qabaadhaa. Karaa sooshaal miidiyaa dandeettan hundaan suuraa maxxansuudhaan haa ta'u viidiyoo waraabuudhaan haa ta'u uummata keenyaaf sagalee haa taanu galchuu hedanii wanti jedhamu illee hin jira beeksisa wayii baasan natti fakkaata. Bulii 15 boodallee ka jedhu jira bulii 20 boodallee ka jedhu jira tana durallee gaafa waggaa darbee jechuudha yeroo galchuu eegalan sanii qaxaranii boodarra akka galchanii beektan hundi keessanuu ammallee bulii 15 booda ta'uu danda'a ji'a tokkoon booda ta'uu danda'a ji'a lamaan booda ta'uu danda'a akka jedhanitti dafanii waan hin galchineef nuti dirqama keenya haa baanuun isiniin jedha.
ani sinitin dheerasu hanga yeroo biraa deebinee wal agarrutti Oromoo ko nagaa natura lafa nagaa hanaa jiraadha. Bye bye.